Oduu keenya birootiin haasaa jibbinsa aangawaan bulchiinsa Abiy Ahmed TPLF irratti taasise Ameerikaan balaaleffatte. Gorsaa Abiy Ahmediin kan dubbatamu Diyaaqoon Daani'el Kibrat haasaa jibbinsa finciltoota Tigraay irratti taasiseen shayxaana waliin wal fakkeessuu fi namoonni akkana lammata akka hin uumamnetti balleessuu qabna jechuun waltajjii tokko irratti tibbana dubbatee ture. Siraaj Sabaaf gabaasaa maddeen garagaraa qindeessee jira. Bulchiinsi bilisiginnaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaa haasaa jibbinsaa barreessan jechuun ogguraa fi labsii seeraa irratti baasam. Qaroo qondaalonni isaa waltajjiilee fi miidiyaalee biyyattii fuulduratti haasaa jibbinsaan duguggaa sanyii makate haasa'aatii jirum. Tibba kana aangawaan olaanaan bilisiginnaa fi gorsaa Abiy Ahmed jedhamuun kan himamuuf Diyaaqoon Daani'el Kibrat magaalaa Bahar Dar hoteela Blue Nile'tti finciltoota Tigraay ilaalchisuun haasaa jibbinsaa fi duguggaa sanyii makate haasa'eetii jiram. Haasaan kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaa dabalatee Ameerikaa fi dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman dheekkamsiisee jira jedhamuun dubbatamaatii jiram. Haasaan kunis afaan Ingiliziitiin hiikamuun fuula miidiyaa hawaasaa irra facaafamaatii jiram. Daani'el Kibrat haasaa jibbinsaa taasiseen namoota kanaa fi fakkaattota isaanii akka hin deebine taasisuudhaan kan dhumaa ta'anii akka hafan godhuudhaan kana booda namoonni isaan fakkaatan akka hin uumamne godhamuu qabuun seexaanni erga kufee kan biraa deebi'ee hin uumamne kan xumuraa ta'ee hafeem isaanis kan xumuraa ta'anii hafuu qabu jechuun dubbate. እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደገሙ ማድረግ እነሱ የመጨረሻ ሆነው እንዲቀሩ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረጋል። ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ነው የቀረው። Itti fufuun kan jedhe Diyaaqoon Daani'el Kibrat lafti aramaa akkanaa biqilchitu biyya kana keessatti uumamuu hin qabdu. Isaan kana booda fakkeenya hammeenyaa goonee ijoollee keenya barsiifna. Isaan kana akka dhaloonni sodaatu godhuu qabna. Barri kookkoo daa'imman ittiin sodaachifnu xumurame. Kana booda daa'imman keenya isaaniin sodaachifamuu qabu. Namoonni kun lammata akka hin uumamne balleeffamuu qabu. Lafa qofa irraa osoo hin taane miira namaa fi galmee seenaa keessaas haqamuu qabu. Tarii gara fuulduraatti namni seenaa isaanii qorachuu barbaadu lafa qotee haa qoratu malee wanti isaan ibsu kamuu as irratti argamuu hin qabu jechuun dubbate. ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚች ሀገር። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እነሱ ነው። ከዚህ በፊት ልጆቻችንን እንዲህ ካደረክ ጭራቅ ይበላሃል ብለን ነበር የምናስፈራራቸው። አሁን የጭራቅ ዘመን ማለፍ አለበት። እነሱ ይበሉሃል ብለን ነው መናገር ያለብን። Ajaansa France Press akka ibsettiin gaafii isaan eenyu jedhee gaafadheef Daani'el Kibrat garee shororkeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay jedheen adeemsa jechuun gabaase. Dubbii aangawaa olaanaa bilisiginnaa kana hordofuun dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Naadee Piraayis haasaa jibbinsaa hamaa fi kan fudhatama hin qabneedha jechuun ajaansa France Pressitti himuun Ameerikaan akka balaaleffatte ibse. Balaaleffannaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa kana sekreetaariyaatii waajjira ministeera muummee Billene Soyyoom fudhatama hin qabu jechuun kufaa taasisan jechuun ajaansa France Press gabaaseetii jira. Diyaaqoon Daani'el Kibrat kana dura akkamitti afaan Oromootiin mana amantaa Ortodoksii keessatti faarfama jechuun jibbaa uummata Oromootii fi afaanichaaf qabu ibsaa ture. Namichi masaraa mootummaa qajeelcha jedhamuun dubbatamu jibbaa amantii musliimaa fi pirootestaantiif qaba jedhamuunis komatama. Haasaan jibbinsaa aangawoonni bulchiinsa Abiy Ahmed waltajjiilee gurguddaa irratti taasisaa jiran Itoophiyaa duguggaa sanyii Ruwaandatti raawwate deebisuu malaan sodaa Itoophiyaanu taati. Ajaansa France Press wabeeffanne. Godina Arsii aanaa Suudee keessatti hidhaa doorsisaa fi reebichi qeerroo irratti raawwatamaa jiru hammaataa jiraachuun himame. Aanichatti kan argamu magaalaa Darrabbaa irraa humnoonni tikaa murna bilisiginnaa dargaggoota qabanii hidhuun halkan mana hidhaa keessaa baasanii reebicha cimaa irratti raawwachuun miidhaa irraan gahaa jiraachuun ibsamee jira. Qeerroowwan mana hidhaa keessaa baafamanii reebamuun miidhaan irra ga'e keessaa Jibriil Haaji Hamzaa fi Abdoo Hajjii kanneen jedhaman maqaan isaanii nu dhaqqabee jira. Qeerroowwan miidhaan irra ga'e kun akka gara mana yaalaatti hin geeffamne ugguramuun wayitii ammaa haalli fayyaa isaanii yaadde